Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti akkam nagaa fayyaadha isin jecha. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii ta'uu dandeessanii. Itti aansuun viidiyoo hedduu bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokko qabadhe isin dhufeetiin jira. Waan salphaadha, waan baay'ee salphaa ta'e garuu faayidaa guddaa kan nuuf kennu jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana viidiyoo kana dalaguudhaaf timaatima walakkaa isaa qofa bana barbaachisa. Maaliif wantoota kana kanneen yoo hojjennu timaatimni ni beektanii yogguu akkana gootanii kan bulu ta'e harka jedha waan ta'eef yeroo tokko kawoo barbaadan ta'e yeroo masanitti battalumatti kan isin barbaachisu qofa osoo hojjettanii dansaa natti fakkaata. Aan ofii kiyyaa qofa waan barbaadeef walakkaa isaa qofa gargaaramaa jechuudha. Akkuma argitan kana haala kanaan faqafaxanii dhama isaa yookaan bishaan isaa qofa kan barbaadu waan ta'eef haala kanaan bishaan isaa keessaa baasuuf ni yaalaa jechuudha. Waan hedduu namatti toluudha. Kanaafuu hundumti keessanuu fuula keessan wantoonni gurraachi yoo jiraate fuula keenyarraa sababa garaagaraatiin wantoonni garaagaraa nurratti ba'uu danda'ani. Sababoota hedduudhaan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan goonee ofirraa dandamatu hin dandeenye jechuudha. Aga tokko erga haala kanaan bulleesseen booda isa kana ni dhimbiibaa jechuudha. Dhimbiibamuu baatus rakkoon qabu garuu ni dhimbiibaa yoo barbaadan akkasitti illee godhachuu hin dandeessan jechuu kiyya. Kanaaf yeroo kamuu mana keenya keessatti amma timaatima walakkaa jechuun waan baay'ee salphaadha. Uummata akka waan nama rakkisu hin jiru. Kanaafuu mana keessan keessatti qopheessitanii yeroo kamuu fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Bishaan isaa egaa akkanatti baastanii sirriitti keessaa baastan booda yeroo tokkoof gahaadha walakkaan ni hafaayyuu akka isin jalaa hin banne diqqeessitanii akkanatti yoo godhatan bareedaadha jechuudha. Haala kanaan erga keessaa dhimbiibeen booda bishaan isaa kunoo kana fakkaata. Diqqaadhaa garuu wanta keessaa mul'atu ta'uu qaba jedhetiin waan kanatti godha jechuudha. San booda loomii kana walakkaa isaatti godhaa jechuudha. Loomii hin baay'isinaadha. Osoo hin baay'isin walakkaa isaa isallee bishaan isaatti godhaa fal'aana takka. Loomii kallattii fuula keenyan hanga irri gurra wanta akkana kanatti dadaballee fuula keenya wajjin walitti makne jechuudha. Yoo fayyadamne bareedaadha. Haala kanaan bishaan isaa qofa barbaada. Fireen isaatti gadamumaa rakkoon qabu. Akkanatti eegee waliin ga'een booda inni sadaffaa dammaa jechuudha. Dammi kamuu ni ta'a. Wantoota lamaan kanneen sadiin kana qofa walitti mannaa jechuudha. Loomii itti makuus dhiisuus ni dandeessan akka fedhii keessanii garuu osoo itti mattanii irra dansaadha. Damma fal'aanaa tokko ni gargaaramaa jechuudha. Haala kanaan akkuma isinitti mul'atu kana walitti maknee sirriitti waliin dha'uu qabna. Akkanatti erga waliin geenneen booda daqiiqaa 5 tursiisuu qabna akkanatti osoo hin dibatiin duraa jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa 5 tursiisnee eegas booda dibannaa fuulli keenya qulqulluu ta'uu qaba. Waan kana dibatuun duratti fuulli keenya qulqulluu ta'uu qaba. Eegas booda fuula qulqulluu irratti dibannee daqiiqaa 15 hanga 20 tursiisuudhaan bishaan qofaan ofirraa lollaatanii jechuudha. Waan salphaadha. Wanti nama jibbisu waan akka hin jiru. Kanaafuu haala kanaan gootanii osoo irraa fayyadamtanii hedduu bareedaadha. Amma dibadheetiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kana dibataatiin jira. Fuulli kiyya jalqaba fuula dhiqadhee qulqulluu irratti dibataatiin jira. Maaliif fuula keenya qulqulluu irratti ta'uu qaba. Uumaa kan saamunaa qofaan dhiqannee san booda dibatuu qabna jechuudha. Dammi gogaa keenyaaf faayidaa hedduu nuuf qaba. Bishaan timaatimaatis akkasuma kan beekamedha. Kanaafuu mana keenya keessatti haala kanaan goonee irraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha.
yeroo tokko lama fayyadamtaniin isin yeroo kamuu fayyadamaadha. Maa wanti rakkoo qabu hin jiru waan ta'eef yeroo kamuu fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan sirriitti waliin gahaa dibadhaadha. Isin harkaanis dibatuu hin dandeessanii. Hoomata akka wanti miidhaa qabu hin jiru wanta amma walitti manne kana keessa. Kanaaf fuula kiyya guutuu ni dibadhaa jechuudha. Waan rakkoo wanta qabu hin jiru waan ta'eef. Guutuu fuula kiyya akkuma argitan kana hidhiitti dabalatee ni dibadhaa. Kana fakkaata. Akkana goonee daqiiqaa 15 hanga 20 tursiisuudhaan ofirraa dhiqnaa jechuudha. Kunoo daqiiqaa 20 booda kana fakkaata. Kunoo akka nama qabu argaatiin jirtanii. Yeroo kana bishaan qofaan ofirraa lolaatanii jiidheessuma saniin wanta yeroo biraa fayyadamtan looshinii garaagaraa ta'uu ni danda'a. Akka isinitti tolee haxaa'uu ni dandeessanii jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qabaa. Bishaan qofaan dhiqadheetiin jira kunoo kana fakkaata. Akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Saamunaa osoo hin tuqsiin bishaan qofaan ofirraa lola'ee saniin booda yeroo kamuu looshinii kana fayyadamu jechuudha. Isin kan fuula keessaniif mijate yookaan kan barbaadan haxaa'uu hin dandeessanii waan isinitti tole. Garuu fuula keenya akkuma dhiqannee jiidhisuma saniin waan nuti tole osoo haxaannee irra filatamaadha jechuudha. Harka kiyya gaxaadheen booda haftee harka kiyyaa fuula kiyya ni haxaadha jechuudha. Viidiyoon anarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaan naaf ta'a. Ciao ciao.